Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguba uummataa nageenyi keenya kabajaa bakkuma jirtanitti sinaa ga'u jedha. Gurraan dhala 3/2026 oduu guyyaa irraatti qindeeffame kan isin biraan ga'e nu ta'ati. Jalqaba irratti hangafoota oduu. Muummeen ministeera Abiyyi Itoophiyaan hidha haaromsaa ijaaruuf doolaara tokkoyyuu liqaa hin fudhanne jedhanii. Abbootiin boondii Itoophiyaa harkaa qaban sirreeffama kafaltii liqaa doolaara biliyoona 1 ilaalchisee gara seeraatti darbuuf akka jedhan gabaafame. Ameerikaan haleellaa Somaaliyaa keessatti raawwataa jirtu of baraaruuf akka ta'e ibsite. Sababa addaan ciccitu baajata mootummaa USA irraa kan ka'e imbaasiin USA Finfinnee jiru qunnamtii fi hojii idilee yeroof addaan kute. Jarmaniin hojii dhaabuu raafamtee hojjettoonni geejjibaa 10,000 lakkaa'aman daandii irratti bahanii. Olfeemmi dambalii gunguba uummataa irraa oduu isinitti himuun kan isin waliin turu hanga walaabuuti amma oduu bal'inaan. Muummeen ministeera Abiyyi Ahmad Itoophiyaan hidha haaromsaa ijaaruuf doolaara tokkoyyuu liqaa hin fudhanne jedhanii. Muummeen ministeera Abiyyi gaaffii miseensota paarlaamaa irraa ka'aa jiruuf deebii wayita kennanitti dhimma ijaarsa hidha Abbayyaaf deeggarsa qaama alaa irraa akka hin arganne ibsanii. Dabalata isaa akka ta'an isiniif dhiyeessina. Muummeen ministeera Abiyyi gaaffii miseensota paarlaamaa irraa ka'aa jiruuf deebii kennaniin dhimma ijaarsa hidha Abbayyaaf deeggarsa qaama alaa irraa akka hin arganne ibsanii. Itoophiyaan hidha haaromsaa ijaaruuf doolaara tokkoyyuu hin liqeeffanne jechuun humna biyya keessaa qofaan ijaaramee xumuramuu ibsaniiru. Hidha Abbayyaa Itoophiyaan waggaa 14 ijaartii bara darbe eebbisiiste ilaalchisee pireezidaantii USA Doonaald Tiraamp Itoophiyaan maallaqa USAtiin akka ijaarte irra deddeebiin dubbataa ture. Muummeen ministeera Abiyyi garuu Itoophiyaan qaama alaa irraa homaa osoo hin liqeeffatin akka ijaarte dubbatanii. Muummeen ministeera Dr. Abiyyi walgahii idilee 9ffaa bara hojii 5ffaa mana maree bakka bu'oota uummataa gaggeeffamaa jiru irratti Safaariikoom dhufee Itiyoo Teleekoom akkuma hirriba irraa kaasee baankileen alaa yoo dhufan akkasuma godhan jedhan muummichi ministeeraa kuni. Itoophiyaan waggoota hedduu baankileen alaa akka hin seenne balbala itti cuftee turuu kan himan kun ammoo seektarii faayinaansii amma guddachuu qabu akka hin guddanne gochuu dubbatanii. Baankileen biyya alaa Itoophiyaa seenanii investii yoo godhan muuxannoo fi teekinooloojii fidanii akka dhufanii fi baankileen biyya keessaas kana ilaalanii akka kaka'an akka gargaarus ibsanii. Safaariikoom akkuma dhufee Itiyoo Teleekoom hirribaa kaasee ta'a jechuunis ibsanii. Baankileen Itoophiyaa osoo humna guddachuu qabanii hanga irraa eegamu guddachuu dhabuu kaasuun baankileen alaa bifa baankilee Itoophiyaa gabaa keessaa hin baasneen yoo investi godhan dhiyeessii maallaqaa fi muuxannoof gaarii ta'uu dubbatanii. Muummichi ministeera Abiyyi Ahmad baankileen Itoophiyaa baankii ta'uu qabu jechuunis bakka tokkotti walitti dhufanii baankii jabaa akka ta'aniifis waamicha godhaniiru. Muummichi ministeera Abiyyi gaaffii dhimma ji'oopolitiksii waan Itoophiyaan godhaa jirtu irratti gaaffii gaafatamaniif deebii yoo deebisan rakkoo bu'uuraa durii kaasee Itoophiyaa mudate akka fakkeenyaatti kaasanii. Inni jalqabaa rakkoo humnaan furuu Itoophiyaa keessatti aadaa ta'ee hanga ammaa gadi lakkisuu dide yoo ta'u, rakkoon bu'uuraa lammaffaan amala baandummaa jechuun ibsanii. Rakkoo sadaffaan isaan kaasan yaaddoo diinonni keenya Itoophiyaa irraa qaban jechuun ibsanidha. Diinonni Itoophiyaa eenyufaa akka ta'an ifatti ibsuu baatanis diinonni keenya durii jalqabanii jiru jechuun baandawwan biyya keessaa ammoo isaaniif ergamu isaan waliin hojjetu jechuun dubbatanii. Abbootiin boondii Itoophiyaa harkaa qaban sirreeffama kafaltii liqaa doolaara biliyoona 1 ilaalchisee gara seeraatti darbuuf akka jedhan gabaafame. Abbootiin qabeenyaa boondii idil addunyaa Itoophiyaa harkaa qaban liqeessitoonni fooyyessa liqii biliyoona 1 diduu isaanii hordofee murtee gama seeraa fudhachuutti darbuuf akka jiran ibsan jechuun Reuters gabaaseera. Guutuu isaa akka ta'an isiniif dhiyeessina. Abbootiin qabeenyaa boondii idil addunyaa Itoophiyaa harkaa qaban liqeessitoonni fooyyessa liqii biliyoona 1 diduu isaanii hordofee murtee gama seeraa fudhachuutti darbuuf akka jiran ibsan jechuun Reuters gabaase. Koreen ad hoc kan boondii kan harkaa qabu dhimma kana gara mana murtiitti geeffachuuf akka jiru ibseera. Kunis kan ta'e koree liqeessitoota Chaayinaa fi Faransaayinn gaggeeffamu liqii biyyattii fooyyessuuf yaada qophaa'e kuffisuu hordofeeti. Koreen kun murteen Chaayinaa fi Faransaayinn fudhatame kan sababa hin qabnedha jechuun mormuu Reuters ibse. Itoophiyaa muddee 2023 yuuroo boondii doolaara Ameerikaa biliyoona 1 kaffaluu dhabuun kufaatii liqaa keessa kan seente yoo ta'u, bara 2024 asitti bu'uura waliigalaa garee biyyoota soorii 20 G20 jalatti liqaaf diinagdee biyyattii irra deebiin gurmeessuuf mariin eegalame turuun ni yaadatama. Ji'a bitootessaa 2025tti Itoophiyaan liqeessitoota Official Creditors Committee waliin waliigaltee jalqabaa irra ga'uun investoroota dhuunfaa abbootii boondii waliin mariidhaaf karaa bane. Haa ta'u malee wixinee waliigaltee investorootaa fi mootummaa jidduutti qophaa'e komitee liqeessitoota OCC'n diduun falmii jabaa fideera. Abbootiin boondii Itoophiyaa gurmaa'insa liqaa yuuroo boondii doolaara Ameerikaa biliyoona 1 irratti
mootummaa Itoophiyaa waliin taasifamaa ture irratti waldhabdeen gadi jabaataa waan jiruuf tarkaanfii seeraa fudhachuuf karoorfachuu isaanii Reuters gabaase. Koreen abbootii boondii ibsa baaseen koree liqeessitoota ofiisaa OCC Itoophiyaan qajeelfama biyyoota soorii 20 G20 kan liqaa yeroo deebisuu jedhu kabajuu dhabuu isaa himateera. Gareen abbootii boondii murtoon kun koree liqeessitoota ofiisaa OCC kan dura taa'ota waliin Faransaay fi Chaayinaa jala jiru sababa quubsaa hin qabu jechuun mormii isaa ibse. Ministeerri maallaqaa Itoophiyaa gama isaatiin waliigalteen abbootii boondii waliin amajjii 2026 irra ga'ame qajeelfama liqii yeroon deebisuu fi kaayyoo sagantaa fandii maallaqa idil addunyaa IMF waliin akka wal simu madaalame garuu koree liqeessitoota ulaagaalee kana guutuu dhabuu isaa beeksisuu ibseera. Haala kanaan wal qabatee fandii maallaqa idil addunyaa IMF tilmaama isaa galii alergii fi kuufama maallaqaa alaa Itoophiyaa irratti gara walitti fooyyessee galii warqee fi buna irraa argamu kan eegame caalaa cimaa ta'uu hubachiiseera. Xalayaan madaallii kana ibsu mootummaa Itoophiyaatti dabarfamu ministeerichi dabaluun ibseera. Ameerikaan haleellaa Somaaliyaa keessatti raawwataa jirtu of baraaruuf akka ta'e ibsite. Mootummaa Yuunaayitid Isteetsi haleellaan daangaa Somaaliyaa keessatti kan raawwataa jiru sababni isaa of eeggannoo fi waan dhufu ofirraa qolachuuf akka ta'e ibse. Bal'ina isaa akka ta'an isiniif dhiyeessina. Mootummaan Yuunaayitid Isteetsi haleellaa daangaa Somaaliyaa keessatti kan raawwataa jiru sababni isaa of eeggannoo fi waan dhufu ofirraa qolachuuf akka ta'e ibse. Tarkaanfiin isiin daangaa Somaaliyaa keessa qaamolee socho'an irratti fudhattus daangaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti haleellaa qaamota kanaan dhaqqabuu malee hir'isuuf akka ta'e ibsame. Leetanaal Koloneel Joon Bireenan itti aanaan ajaja humna waraanaa Yuunaayitid Isteetsi kan Afrikaa shororkeessitoonni kunneen ICC yookaan Alqaayidaa waliin warra hidhata qabudha jedhani. Yaada ICC'n kan socho'an ni jiran kanarraa kan ka'e sodaan jiru qaamoleen kun Awurooppaa fi Ameerikaa irratti miidhaa geessisuuf kan fiigan rakkoon sodaa jiru kana jechuun ajajaan kun himaniiru. Miidhaan kun Ameerikaa keessas ka'uu mala kan jedhan ajajaan kun karaa miidiyaa hawaasaa darbees karaa maallaqa sochoosaniin waan kana raawwachuu malan jedhaniiru. Miidhaa fulbaana tokko irratti mudatee asitti taateewwan mudachuuf turan gamatti hambisuuf dandeenyeer jirra kan jedhan ajajaan kun amma to'annoo sochii gareewwan kana dirreen alatti taphataa jirra jechuun tarkaanfii fudhataa jiran ibsaniiru. United States rakkoo nagaa gaanfa Afrikaa jiru furuuf karaa Afriikoom Somaaliyaa fi Waayilanisii kaan waliin ta'uun garee ICC fi Al-Shabaab irratti bara 2025 darbe kana haleellaa xiyyaaraa 124 raawwachuu isiin gabaafameera. Sababa addaan ciccituu baajata mootummaa USA irraa kan ka'e Imbaasii USA Finfinnee jiru qunnamtii fi hojii idilee yeroof addaan kute. Ibsa guyyaa kaleessaa imbaasichi kenneen fuula Facebook isaa dabalatee fuula miidiyaa hawaasaa isaa hanga rakkoon baajataa mudate furame hojiin guutuun eegalutti yeroof akka hin argamne ibseera. Dabalataa akka ta'an isiniif dhiyeessina. Ibsa kaleessa imbaasichi kenneen fuula Facebook isaa dabalatee fuula miidiyaa hawaasaa isaa hanga rakkoon baajataa mudate furame hojiin guutuun eegalutti yeroof akka hin argamne ibseera. Yeroo cufamu kana imbaasichi odeeffannoo dhimma nageenyaa fi nageenya tattamaa waliin wal qabatu qofa kan qoodu ta'a. Rakkoon baajataa kun iyyattoota fiizaa fi imaltootaaf yaaddoo kan uume yoo ta'u imbaasichi oduu jajjabeessaa tokko kenneera. Yeroo ammaa imbaasiiwwanii fi qunsilawwan Ameerikaa fi biyya alaa jiran tajaajila fiizaa fi paaspoortii sagantaa qabame kennuu itti fufaniiru. Imbaasichi tajaajilli hanga haalli ayyamamutti akka itti fufu hubachiiseera. Jeeqamni kun kan uumame paartileen Ripaabilikaanotaa fi Dimokiraatota Koongirensii Ameerikaa keessa jiran baasii mootummaa fi ajandaa siyaasaa biroo irratti waliigaltee irra gahuu dhabuun bu'aan isaas labsii baajata raggaasifamuu dhabuu isaaniiti. Haalli akkanaa yeroo uumamu government shutdown jedhama. Waajjiraalee mootummaa fi hariiroon dippiloomaasii barbaachisoo hin taane gar tokkoon cufama. Haa ta'u malee tajaajilli qunsilaa fiizaa fi paaspoortii galii kaffaltii tajaajila irraa argamuun kan hojjetamu yoo ta'u kallattiin baajata mootummaa waliin kan waliin qabaanne ta'us ibsameera. Kanarraa kan ka'e tajaajilli kun yeroof addaan citus rakkoon baajataa yoo dheerate hanqina hojjettootaa fi hanqina deeggarsa teeknikaa irraa kan ka'e harkifannaa ni uuma jedhamee eegama. Imbaasichi fayyadamtoonni marsariitii ministeera dhimma alaa odeeffannoo wayitawaa waa'ee tajaajilaa fi hojii isaa akka hordofan dhaameera. Jarmaniin hojii dhaabuun raafamtee hojjettoonni geejjibaa 10,000 lakkaa'aman daandii irratti bahanii. Tajaajilli geejjibaa magaalota guutuu Jarmanitti wiixata gurraandhala 2026 mormitootaan addaan citeera. Guutuu isaa akka ta'an isiniif dhiyeessina. Tajaajilli geejjibaa magaalaa guutuu Jarmanitti wiixata gurraandhala 2026 mormitootaan addaan citeera. Hojjettoonni awutoobisii fi tiraamii magaalaa 10,000 lakkaa'aman waldaa hojjettoota guddaa Verden dorfamu hojii irraa ka'uun namoota miliyoonaan lakkaa'aman irratti jeequmsa uume. Waggoota dhiyoo asitti lagannaa qindoominaa raawwatame keessaa isa tokko yoo ta'u dhaabbileen geejjibaa kutaalee Jarmanii 16 keessaa 15 Baavaariyaa osoo hin dabalatin miidhamaniiru. Berliin, Hamburg, Bremen, Stargee fi Freiburg magaalota tajaajila geejjibaa guutummaatti addaan cite keessaa tokko turani.
Ho'i zeeroo gad waan bu'eef lagannaan kun namoota geejjiba filannoo barbaadan jireenya garmalee rakkisaa taasiseera. Lagannaan kun kan ka'e hojjechiistonni hojjettoota geejjibaa gara 100 bakka bu'an waliin waliigaltee irra gahuu dhabuu isaaniiti. Gaaffiin isaanii inni guddaan shiiftota dheeraa hir'isuudha. Shiiftiiwwan jidduutti boqonnaa dheeraa gaafataa jiru. Hojii halkanii fi dhuma torbaniif kafaltii fooyya'aa kan barbaadanidha. Hojjechiistonni hanqina baajataa isaanii falmaa kan jiran yoo ta'u, dhaabbileen geejjibaa Berliin keessa jiran ammoo fooyya'insa hojjettoonni gaafataa jiraniif kafaltii dhukkubsataa fi sa'aatii hojii jijjiiramaa dhiisuu qabu jedhaa jiru. Marii marsaa itti aanu gurraandhala 9/2026 beellamame. Hooggantoonni gamtaa garuu hojjechiistonni laafina gahaa yoo hin kenninee fi gaaffii isaanii yoo hin guunne hojii dhaabuun cimuu akka danda'u akeekkachiisaniiru. Kan nama ajaa'ibu hojjettoonni daandii baaburaa biyyoolessaa Jarmanii miseensa gamtaa kanaa waan hin taaneef tajaajilli baaburaa fageenya dheeraa fi baabura magaalaa tokko tokko osoo addaan hin citin itti fufeera. Kabajamtoota daawwattoota keenya tamsaasni keenya akka namoota hedduu bira gahu peejii keenya follow share gochuun akkasuma YouTube chaanaalii keenya subscribe godhuu hin dagatinaa. Oduun guyyaa kanaaf qabanne kanneen turanii waan nu daawwattaniif galatooma.